naga tigisti qabamu qabdi hanga kanneen waan buutitti qabamte to'annaa mana murtii jala akka aantu asumaadhaan dhaamsa kiyya. Duraan dursee ganni waaqayyo si haa fayyisu. Viidiyoo tokko akkan dhageetti dhugaa haala isheen keessa jirtu baay'ee sireesiidha jedhanii sa'aatii tokkoof yoo nagaa taate isaa booda of wallaalti jedhanii al tokko yoo haasofte ammas deebitee of wallaalti jedhanii waan isheen keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Garuu waaqni si haa fayyisu dhugaa waaqatoo haadha keetii boossu haati koo immoo ana malee jiraachuu hin dandeessu ani haadha kootiif hin jiraadha otoo jettu sillee waa isin godhiini nagaadhuma keetiini si haa baasu iddoo sana keessaa jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaa waaqa waan dingataa akkanaa sanuu biyya ormaa keessatti dingata yeroo akkana namarratti dhufu baay'ee rakkisaadha. Kan ati ciistu dhukkubsattu iddoo sanatti waa taatu miti ganaa kan maallaqaas jedhamee achi jedhamu immoo baay'ee rakkoodha. Isa biraan immoo namni immoo si barbaachisa. Namni si yaadu si faana taa'ee yeroo dheeraa turama yoo ta'e baay'ee rakkisaadha jechuudha. Namoonni amma bira jiran hundi isaanii nama dalagatanidha. Walumaa galatti waan dafee siifaa birmatu dhugaa waaqa waan siifaa birmatu. Nagaan siniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessan nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Viidiyoo baay'ee daawwadhe jechuudha. Ilaalee namoonni baay'een yaada isaan kennanii ilaalaan ture jechuudha. Namni baay'een tigistiin dogoggortee amma immoo sagalee maaliif taataaf jedhaa jira. Kanarraan kan gahe illee sidha jechaa jiru. Namni danuu jechuudha. Viidiyoo isaanii isin dhaggeessisa namoota muraasa jechuudha. Wanti isaa baay'ee nama naasisa. Tigistillee akka naatee jirti jechuudha. Baay'ee tokko naatee jirti. Garmalee naasuu ajaa'ibaa keessa jirti dhugaa dubbachuudhaaf laayifii fa'aa yeroo seentee haasoftullee akka nama muka qabataa dhabeetti haasofti jechuudha. Amma naasuu keessa baatee viidiyoo amma viidiyoo meeqa guyyaatti 3 ol kan isheen ganniidhaa dalagdu akkuma sagalee nama ta'u. Kana jechuun immoo waan kanaan dura darbeetti akka gaabbite irraa hubatama jechuudha. Namni tokko yeroo nahee waan sanatti nahu akka gaabbii agarsiisa jechuudha. Waan kanaan dura godhe gaabbiitu isheerraa argamaa jira. Namni tokko hin sardamaa. Tigistii ganniidha sagalee taate jechuun naga'e. Isa kaleessa of keessaa gattufaa turte akkam goote. Maal akka namni tokko hin sardama. Waa jechuudhaaf hin sardamaa, waa raawwachuudhaaf hin sardamaa. Isa booda immoo ergi waan san darbe immoo namni gaabbu jira jechuudha. Sirriitti namni gaabbu jira. Tigisti amma gaabbii akka sanaatu keessa ishee jira jechuudha. Waan kanaan dura darbe taatee gidduu isaaniitti ta'ee irratti waan taasisaa turte viidiyoo garaagaraa dalagaa turteetti gaabbiteetti jechuudha. Amma maal godharee amma gaabbuun garuu yeroo sana of qabu wayya. Namni keessattuu hiriyaa ta'e namni miidiyaa irratti immoo akkanatti akkasidha isheen akkas taate kana dhabdee sana dhabdee jedhee wal saaxilee kee booda yoo araaramellee namoonni bukkee isaanii jiran namoonni duukaa isaanii jiranii namoonni sun qabatanii taa'u. Amma argitanii viidiyoo garaagaraa kan dalagan namoota naannawaa sana jiranii namoota sirriitti caqasaa turanitu taajjabbii sana immoo dhiyeessaa jira jechuudha. Ishii dhibamuu ishiitti kana itti gammadde malee jechuudha. Waan takka waan ishiidha garaa laaftee yookiin garaa ishii nyaatteeti miti. Kan gabaa kanarra dhaabee bashitarra buuse maala tigistii tana malee jira asmassaay hiriyaa. Kanaafi namoonni baay'een jechuudha tigistii irratti ka'anii jiru jechuudha. Yaada ishee irratti kennaa jiru. Amma immoo maal dhabdee horii jedhan jiru. Kun akkuma dhageessanii hin gammaddee jedhaas jiru. Ani garuu ganni waaqni haa fayyisu. Dhugaa waaqni haa fayyisu. Waan darbeen darbatan miti takka ta'ee darbeera. Sun dogoggora akka ta'e hundi keenya iyyuu sirriitti hubanneerra. Yoo wal dhabdeen jiraate wal lolames namni akkanatti waliin gingishu akkanatti hiriyaasaas hin gingishu akkanatti yeroo hundumaa akkanatti waan baay'ee sin dubbatu. Waan dubbatamis waan ta'e hundi keenya iyyuu beekna. Garuu amma humaan godhu duubatti deebi'anii kana wal himachuuf wal kasasuun duubatti deebiin humaan godhu. Ganni warri bira dhaabbatanii ammallee bira jabeessa bira dhaabbadha. Akkan dhagaheetti siireesiidha jedhamaa jira.
waan ishee fayyisu. Waan ishee fayyisu dhugaa waaqa. Ila waanuma ta'eyyuu ta'anii operaasyoonii maal ta'anii mayyuu fayyanii jireenya ofii isa duraanii sanatti hin deebi'a jechuun baay'ee ulfaataadha. Akka duraa sanatti hin deebi'ee hojjetadha jechuun ulfaachuu danda'a biyya namaa waan ta'eef namni takka dhukkubsatee yookaas waan ta'ee miidhamee ka'ee akka duraa sanaatti hin deebi'u. Akka duraa sanatti fayyummaa guutuu sanatti deebi'uu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu gargaarsi ishii jabaateetti fufuu qaba, gargaaramuu qabdi, yaalamuullee qabdi. Yoo waan jabaatu ta'e biyyatti illee galuu qabdi gargaaramtee jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een immoo ammallee gamaaf gamasiin dubbiin kun sobadha jedhaa jiru jechuudha. Sobadha diraamaa hojjechaa jiru, maallaqa sassaabuu fi akka jedhamaa jiru viidiyoon garaagaraan argaan jira jechuudha dhugaa waaqa. Viidiyoo garaagaraa argaan jira sobdanii birrii sassaabuu diraamaa hojjettanii bakka buufachuuf jettaniitu kana falassaftanii warri jedhanis jiru. Dhugaa jechuun namni tokko yeroo akkas jedhu nama keetti shakkii uumaa akka deemu beeka. Namatti gaaffii akka ta'u beeka. Akka isheen hin gargaaramneef duubatti akka namni jedhuu fi viidiyoon garaagaraallee hojjetamaa jira jechuudha. Garuu warreen gargaarsisuudhaaf dura buutanii adeemaa jirtan isin nutti jabaachuu qabdu akka isheen gargaaramtuu fi waan nama amansiisu fiddanii uummata kana gabgochisiistanii gargaarsi ishii dafee akka ishee bira gahu akka yaaliin atattamaa isheedhaa gochuu qabdu jechuudha. Inni dursu lubbuu baraaruudha. Dubbii osoo hin taane ganasa duubatti hafeenii wal himachuus wal kasasuus osoo hin taane nama sana baraaruudha. Ammallee viidiyoo hojjetanii akkasin taane osoo hin taane mucayyoodha maaltu barbaachisaa yeroo kanatti maaltu godhamuu qabaa isa jedhu barbaadan. Dubbii miti amma dubbii fi holola kaasuu fi lola uumuu fi garee uumuu fi amma dubbii isin kaasaartanii garee uumtanii gandatti gashitanii gandaaf ganda gootanii immoo akka mucaan kun iddoo hundumaatti hin gargaaramnee fi ajandaa irratti ajandaa uumuudha kun dhugaan isin hin jedha. Kanaaf warri akkanaa gab jedha. Warri kaan gab jedha mucaan haa gargaaramtu. Gandummaa malee lola malee dubbii malee haa gargaaramtu. Yeroo kanatti namni hunduu ishee gargaaruu akka qabudha malee lola uumuu hin qabu. Gandatti hin gashiina. Sijjammari isheen gandaan miti kan sagalee taa'aa turte kan irraanfattanis. Nama kamiifuu nama rakkate jedhamee ishee bira gahee fi miidiyaa irratti argite ganda kamuu ta'e Oromoo ta'u malee sagalee taa'aa turte. Kanaaf nama tokko gandatti gashuuf yaalina yeroo baay'ee. Namni tokko Oromoodha taana kan Oromooti Oromoodha gandatti hin gashiina. Dhugaa baay'ee jibbisiisa yeroo nama gandatti fuutanii nama tokko gandatti gashitan nama sanallee fayyadaan jirtan miidhaa jirtu malee. Namni sun kan ganda tokko miti. Kana jechuun gandumti tokko haa gargaaru jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Nama gandatti hin gashiina. Isheenillee ani kan ganda tokkootiin jenne maqumti ishiiyyuu kan Oromooti. Ganni Oroo jedha, ganni Oromoo jedha. So dubbii dhiisaa amma ajandaa hin bal'isiinaati. Ganni waaqni haa fayyisu gargaarsa jabeessa.